Yooyaa harka fuunii hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koo galata rabbii baga nagaa taatanii jechaa horoonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Egaa akkuma beekamu yeroo darbe viidiyoo ijoollota Saawud Arabiyaa keessa jirruuf hojjedheen ture jechuudha. Viidiyoo sanarratti namoonni tokko gaaffii kan gaafattan jirtu sobadha kan jettan illee jirtu jechuudha. Walumaa galatti gaaffii kana isinii deebisuuf hin dhufe jechuudha. Yeroo ammaatti tokkoffaarratti wanti iqaamaa fi paaspoortiin kananii dubbadhe yeroo ammaatti hojiirra hin oolle. Garuu gara fuulduraatti hojiirra ooluuf mootummaan karoorsee qopheessee jira. Wantoonni dhugaadha. Wantoonni kun dhugaadha jedhanii warri achi keessaa hojjetan dubbatanii jiru. Warri imbaasii keessaa hojjetan wantoonni kun karoorri kun bahee jira. Gara fuulduraatti hojiirra oolaa. Paaspoortii keessan baafadhaa jedhanii qopheeffadhaa jedhanii kan dubbatan namoonni baay'een imbaasii keessaa kan hojjetan jiru. Akkasumas immoo miidiyaa kan Saawud Arabiyaa fi kan Itoophiyaa sanarratti gadhiifamee jira. Mootummaan walitti dhufanii mootummoonni keenya walitti dhufanii achi keessatti marii isaan godhanillee dubbatamee jira. So wanti kun walumaa galatti dhugaadha soba miti. Garuu yeroo ammaa hojiirra hin oolle. Gara fuulduraatti hojiirra ooluuf waan jiruuf namoonni paaspoortii hin qabne paaspoortii baafadhaa. Namoonni akka kontiraataatti jechuudha. Iqaamaa baafattanii hojjechuu barbaadan nama isinii fi alaafinnatii sana fudhatu nama bira hojjechuu barbaadan qopheeffachuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma yeroo darbeen dubbadhe. So warri kontiraataa galuu dandeenya gaaffii jettaniif immoo yeroo ammaatti namni kamiyyuu galaa hin jiru. Kan galaa jiru warra mana hidhaa keessa jirudha. Akka ani imbaasii keessaatii gaafadhee ageetti jechuudha. Kan galaa jiru warra mana hidhaa jirudha malee kan galaa jiru warra mana hidhaa jirudha malee warra kaan miti jechuudha. Garuu gara fuulduraatti karaan akka banamu dubbatanii jiru jechuudha. Ayyariin warra kontiraataas ta'ee warra badee bakkee hojjechaa jirus galuuf namni qabu hundumtuu akka galu mootummaan dubbatee jira jechuudha. Kanaaf obboloonni mana kontiraataa keessan jira waggaa tokko hojjedhee waan akkasii galuun barbaadanaan taane warri jettani kuni dirqama waggaa 2 fixachuu qabdu. Yoo namoonni sun sinii eeyyaman galuu dandeessu. Yeroo amma fakkeenyaaf namni ati bira hojjettu yoo si eeyyame waggaa tokkos hojjettee galuu dandeessa. Namni sun siin eeyyamne taanaan garuu dirqama waggaa 2 kee xumurattee galuu qabdaa jechuudha. Kontiraanni nuti ufne waggaa 2 waan ta'eef jechuudha. Asumarraan gaaffiidha wanti kun kanan gaafatame kana fakkaata jechuudha. Sobadha kan jettaniif immoo soba miti. Wantoonni hundumtuu karoorri bahee jira waan ta'eef paaspoortii baafadhaa. Qophaa'aa gaafa mootummaan labsii kana baasu hin hojjetu.